dhanraa dhaabadhu siin jedhee jira. Nan tuqin si tuqaan jiru. Wanni narraa barbaaddu maali? Ammana kan kee wanni dhufee naga barbaadu malee waan biraati. Yoo ati naga barbaadne karaa kaxxii ati jetti san irra deemuu danda'a jechuudha. An dhugaa siima. Moo si sodaatanii waan akkanas si shelaa jiran sitti fakkaata. Maal taatisa? Fayyaa qabdaa, mataan sirrii si dalagaa, hin maraattee jirtaa, gabbaa'ee uffata baafadhuuti. Yoo san akkan maraateertu illee namni si beeka jechuudha. Maraateerti jedhee kan si dhusiidha, kan si gargaaru si gargaaraa jechuudha. Akkanatti ammoo akkan uffata nagaa uffattee nama fayyaa qabu fakkaachuu hin ta'uu jechuudha. Bar wanni an si kabajjeef dubartii siin jedheeti malee waan biraatiif miti. Na dhiisii yoo siin jedhan maal nama dhiisneedhe. Leesh maaliif nama tuttuqxa? Sababni maali? Wanni na tuttuqxuun maaliidhe? Gaafa duraanii mucayyooti isatu balleessee, isaantu balleessee, hajjii fi abdiidhaa maal jettee dachee kana walitti garagalchitee miidiyaa irratti maqaa keenya nu balleessitee waan hin jirre maqaa keenya balleessitee gurra nu murtee miidiyaa irra gadhiistee si jalaa namni dubbate hin jiru, namni si tume hin jiru, namni mana kan keessi dhadha hin jiru, ima jal'isnee jechaadha hundi keenya. Maaliifii dhugaa qabdii nama waa jalaa badanii maal jennee jechaadha. Akkasii miree gaafa kan mucayyoon sun bakka biraatiin baatee galte. Gaafa mucayyoon sun bakka biraatiin baatee galtu ansi dhufee jennaani dhiifamaayyuu na gaafachuu diddee dullaadhaan nakkaate dura dursoo. Akkas taanaa awwanni si dhufee bakka seeraa dhaxxee maqaballee siinsi kasa sanaan daa'ima guddifadha. Maqaa kiyyan balleenu mana seeraatiin nan ga'ini yoo rabbii kee sodaattu jennaan akka ilma dhiiraa si dhiise jechaadha. Osoo dhiira taate si dhiisu dubartii waan taate si dhiise. Naga buusuuf kana hunda goone jechaadha. Si dhiisne dhiisaa jennaan si dhiisne. Ati maaliif nun dhiisne ta'im? Ati maaliif nan dhiisne? Sababni hoo maali? Tamaam mee namni kun dubartiidhaa dogongoruu danda'a ammas waan jenne yeroo dhibba meeqa irra deebi anummaan kunuu jechaadha. Mana kan kee dhufe dhiifama si gaafachuudhaaf. La hattoonni dhufan dhiifama mana gaafachuu fi miti waan akkanaa daa'imati yanarraa fudhachuuf balaan bu'u garanatti akkan dachee waliin nu garagalchite miidiyaa kanarratti miidiyaa dhiphistee ummata gadhiiste jechaadha. Kunillee wata akka rakkoon qabu aadiidha viidiyoolee arganii. Viidiyoolee hin argine jechuun argee jira jaamaa miti. Hangati kana gootellee yoo namni kun kana godhee badii guddaan irratti dalagee kanaafuu irraa fagaadhan jenne caaltuu fuutee harka qullaa peestaalii duwwaa asii fuusistee mana keetii galchitee rakkoon hin jiru san bakka galchite. Tole haadha saboontuu bakka galchitee maal siin jedhee kalaas kanaafuu jidduu xiyyaaftan tee rakkoon jiru furannee dhiibbaa namoonni biroo si godhullee sirraa dhoggaa haadha saboontuu ni araaramnaa siin jedhee mana si dhufeen ariite kamanaa dhiisee mana kiyyassi waama. Dursoo dullaan na eetti. Anna gaafsi waama ati dullaan nu deemtaa jechaadha. Maali hagana hunda? Maal obboleettii tiyya maal sirraa qaba maal irraa qabda? Waa an nyaadhu nyaattamu waa an dhugu nyaadhutti. Daangaa wayii walitti qotannamoo daangaa na tarte daangaa walitti qotannu hin jiru jechaadha. Ofiin rabbii waliin jechaadha. Ofii dalagadhee of jiraachisa malee namni jiraachisu hin jiru. Alhamdulillah boodallee rabbi gargaarsa namaa nan eegachiisiin gargaarsa namaatiin miti. Ofii kootii hojjadhee danfee jiraadhee of jiraachisa jechaadha. Rabbii wajjin jechaadha. Yoo an nagaa barbaachaaf mana kan kee dhufeetu yoo uummata akkanaati akkana na godhuuf na doorsisuu maali jettee miidiyaa irra viidiyoo kiyya waraabdee gadhiistu xiqqoo mallee saalfattu. Kama kaleessa akkas jettee maqaa nu balleessite san irraayyuu barnoota hin fudhattu jedhan. Haadha saboontuu maal taate jedhe fayyaa qabda isa. Fayyaa qabdaa moo namoota si gorsantu akkana jedhi sin jedhaniitti akkana si gorsan. Waan kanarraa yoon dhaabanne waan amma itti jirtu kanarraa yoon dhaabanne rakkoo sitti dhuftuuf an ittiin gaafatamu jechaadha. Warroon nama xurxurran kijibtoonni halkanii guyyaas jala yaa'an. Abdii haadha saboontuu maaliif akkana goote? Abdii maal? Rakkoon jidduu teessan jirtu maal? Ana bira hoga yoo si bira gaalillee waan biraa siin jedhan yoo na bira gaalillee isaan sunniin waan takka siin godha. Anumaa badaa hadhatinaan jettu kanatu
si wajjin dhaabataa jechaadha borullee hadhallee. Kana ni beekta atillee dhibbatti jechaadha. Tamaam kana ni beekta. Hai yeroo lama moo yeroo sadaffaatan dhiifame kan mana kan kee dhufe. Ka asisi waan kana hunda woni diddummaan ati waan mangistii ho'i taateef si shiratan seetamu. La kabajaaf jaalala dura walii qabnu saniif si kadhannaa jechaadha. San irra dhaabannee si kadhanna. Osoo nama waa beeku taate dura dursoo waa foonaa illee akkas akkasiiti wanni akkanaan dhibeera abdii kan akkam goon naan jittee naan mari'achuu qabda jechaadha. Tamaam mo'attii fuute asii baasteen mucaan mana sittume nin beeka hajjiin mana sittume dhugaa gaaf hajjiin mana sittumu san namni baay'ee rifadha jechaadha. Simaaf rifadha. Hajjiin mana sittumee bariisaa sana nagaaf si waame mana kiyyatti. Siin araarama jedhee jechaadha. Isaa ollaa kiyya kana galu kan sababa kan kee diina godhadhee jechaadha. Innillee sababa kan kee na dhiyeessee jechaadha. Maal waliin qabna sababa kan keetiif sababa caaltuu malee wanni ni na dhiyeessuun maali? Maal? Hayi. Maal? Isaanillee yoo taate daangaa walitti hin qotannu nan nyaachisu nan obaasu ofii of danda'ee of jiraachisa alhamdulillah. Sillee taanaan akkasuma daangaa walitti innillee waliin addeessuuf kabajama dura walii qabnu saniif jecha. Waa'ee caaltuu akka ittiin kaasniif. Tamaam caaltuu tana fuutee deemteen rakkoo hin jiru aniifatiin araaraminiyyuu. Akkamitti caaltuu mana kanaan fuutee deemteen caaltuu an waggaa meeqa gargaaraa ture akka waan ofii keetii gargaaraartu caaltuu manatti cuftee mana hin jirtu caaltuu. Pe wallaahi caaltuun mana hin jirtu. Ati qulqullooftuu amma abdiin ammoo shakkama hajjii wajjin. Wallaahi si baasaaree wanni akkasiisu. Si baasaaree moo si baasaa wanni akkasiisu ni jechaadha. An barbaachisaa taanaan hin godhu garuu osoo godhuudhaaf ka'e hattuu namaatti dhee fuudhee hidha seensisuu danda'a. Yeroo jaartii namaa fuutee manatti galfattee itti cuftu ana ragaan jedhee osoo hajjiin kunoo as ta'a waan fedhe si godhuu danda'a garuu hin godhu. Leesh sababa caaltuu qofaatiif kabaja caaltuu qabuuf jecha waan biraatiif miti jecha. Yaa akkii nama aarsitee hordoftoota illee waliin nu oofine. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhiifama illee naa godhaa. Xiqqoo aaree viidiyoo ergee baay'ee waan aaree miira keessa galee waan hin taane illee dubbadhee yoo jira bakka dhiifama naa godhaa isin jira. Naga rabbii illee isin hin gaafanne natti fakkaata. Nageenyi rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkuma agartan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo haati sabboontuu gadhiistee dhossa anna waraabdee gadhiiste argitanii jirtanii. Caaltuun mana kana deemtee aga jaarsaa walloltee deemtee agam akka turteertu isinillee yaadattan jechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Yoo dogongoruu dhabaadhe torbee akkas oli. Yoo dogongoruu dhabaadhe torbee akkas torbee oli malee torbee gadiin itti natti fakkaata. Isinillee ni beektan namni hunduu ni beekaa jechaadha. Fuutee deemteen hajjii rakkisuuf taate hajjii gargaaruuf akkana goote anoonni naa galmi jiru jechaadha. Inuu taa'ee kophaa kiyya yeroo taa'u hajjii fi haati sabboontuu wajjin jiranii waan na jedhu na jechisiisaa jira. Caaltuu irratti geemii hojjetaa jiran malee jarri lamaan wajjin jiranii garuu geemii taphataa jiranii. Ka jedhu natti mul'atee jechaadha. Sababni hoo jettan aniin kun caaltuu waggaa meeqa gargaaraa ture isinillee ni beektan. Dhugaa dubbachuuf namoonni hedduun koomentii jalatti illee namni caaltuu akka meeshaa isiin gurguranne godhe si yaa abdii badii guddaa qabdaa naan jedhaa turtan. Sa dhugaa keessa. Anuma tokko kan gurguranne isiin meeshaa gayyaasaatu yaasin jedheen jecha. Sababni hoo isiin mana kana keessatti akka haftuuf gaafa haati sabboontuu caaltuu mana kanaa baastu osoo argee jiraadheen dhiisu kabajamtoota hordoftoota keenya. Osoo an dhiisuu dhabaadhe osoo mana kanaa caaltuun bahuu dhabaadhe meeshaan caaltuutitti dubartiin biraa hin galtu hajjiin illee mana kanatti hin fuudhu meeshaan caaltuu hafaa jechaadha. Guutuu hafaa inni illee ofiree bakka biraatti ittiin galataa jechaadha. Tole isin kayriifuu haa daladdu sharriifuu haa daladdu fuutee caaltuu deemteen anaanillee lola walii waa qabnu walii waan lola walii qabnu nan dubbistu. An dhaqee dhiifama gaafa didde asitti illee waame dhiifama jedheen didde hin araaramna jedhe didde tamaam eega didde dhaqe kaleessa. Anis yoo sine
Caaltuu dhaamsa qaba. Mee caaltuu dubbisuu barbaada. Laa caaltuu hin jirtu maal. Caaltuu sitti hin garsiisu. An hajjiina goote beeka. Amma an hajjiidha. Anoo. An abdiinooree. Hajjii ta'e hajjiinoo ana ta'e jecha. Amma ati hajjii garsiisuu barbaadda malee ati hin garsiistu. Haga yoomii dhuffachuuf deemta. Ana qofa immoo nama hunda jalaa dhossuu barbaadda. Kana qofa gabbaatee akka dubbattu barbaadan. Hai, ana achi dhufnaan viidiyoo danqantee na waraabdi. Saniifuu yoon saalfattu miidiyaa irra gadhiisti kabajamtoota hordoftoota keenya. Caaltuu na dhossite jechaadhaati saboontuu. Caaltuu akka ani jaan argine caaltuu la garuu dhaamsa qabaafi jedhe. Leesh haga yoom achi teetti yoo kookaa bakka biraa godhuufii danda'a. Yookaa biyya kanarraa gara biyya biraa oofuu danda'a. Yookaa akka isin qabeenya kanaa fudhattu mala biraa maluufii danda'a jechaadha. Maal rakkoo qaba yoo na jalaa bantee caaltuma san na jalaa bantee isii nagarsiistee kunooti caaltuun fuuteen deeminiini maali nalleen dhosiniiti icciitiin ati isii himuuf kophatti dhufte maalii na jechuu danda'uu qabda ture silaa. Na dhositee an caaltuu sitti hin garsiisu deemi. Ummanni mujirmi sun ummanni maalii akkasii sun ummanni akkasii sun dhufee jira kunoo kabajamtoota hordoftoota keenya. Eenyu mujirumni mujirummaa maas jalaa fudhanne maas jalaa fudhanne mujirummaan mujirummaaf sabboontus jalaa fudhanne jechuun sabboontuun dandee bakka biraatiin galte birris jalaa fudhanne maa gabbaatee birrii na jalaa fudhatan jettee gabbaateen dubbatirree maali insi rakkisne maali kana hunda haadha sabboontuuti waan hojii haadha sabboontuuti kabajamtoota hordoftoota keenya isin dhiifama naa godha. Irra deebii of laala haadha sabboontuu. Irra deebii of laala. Kabajamtoota hordoftoota keenya shugguxii abdiin mana keessa deemee barbaadee fuudhii naan dha'u jette sanillee ani shugguxii asirra jirti waan akkanaa wayii irra jirti xaawulaa warra keettee jirti. Hai namni shugguxii karaa irraa qabataa shugguxii maaliif achi ilaalee ijaan argee jennaan shugguxii as fuudhee. Shugguxii as fuudhee akkana godhee jechaadha hoshittiin dha'uu fi maalii kanaa miti. Isiin ona fudhattee as keessa kakatee deddeemaan turte. Ani ifuma gaafachuu deemaa isi shugguxiin irra garmaamti. Wanni akkanaa kun hin ta'u. Maal jedhanii makmaanni beektanii? Hantuunni gala yaadde funyaana durree gubbaa deemti jedhan. Harreen gala feete bineensa fuulduratti walaloo dubbisti jedhe Kadiir Martuu rabbi umurii isaa dheeressa. Akkuma sanattillee waan godhaartu walii beekaan jirtu daandii sirriirra hin jirtu of eegsitti isin jechuu barbaada. Takka ummata ati jala deemtu san irra ati waa taate yoo ati rakkatte yoo ati dhukkubsatte namni dursee si bira dhaabatu ana malee ummata kijibdoota hattoota sanniinii miti jechaadha. Ummata hadda ajjiifabdii walitti ofitti dhiyeessini anallee hajjii waliin caaltuun bar jaartii hajjiiti. Anaa obboleettitiyya kanaaf waggaa meeqaa sitti gargaaraa ture isin illee beetti namni hunduun beekacha. Anaa obboleettitiyya hajjii caaltii hajjii jaartiidha siifillee obboleettiidha anaafillee obboleettiidha. Anaaf aniifati yaani waluma qixa mirga qabna jechaadha caaltuu irraa waan biraatiif miti. Fuutee si bira galte galatoomii wanni nu dhussituufoo maali? Eessa geessu edda? Dubbisiisuun hedduu. Ana musoo firri isaanii na ergatee jiraatee beektaa? Leesh nan dubbisiisa. Sababbummaan ati na dhussituu maali? Moo hajjiidhaan walii galtanii kabajamtoota hordoftoota keenya jalqabumaa caaltuu fuutee mana kanaa baastee akka hajjiin jaartii biraa mana kana galfatu goote. Si caaltuu irra geemii dalagaa artana fakkaatan dhugaa dubbachuudhaaf haadha sabboontuu garuu dhiifamallee naa godhe. Kabaja sii qaba jaalala sii qaba situu balleessaa jira malee. Waan daladde kana yoo ammoo dogongora ta'uu beetti naa bilbiltee abdii dhiifama kootu yoo ati naan jette ni dhufa hadhallee dhufa. Ummati waliin nu oofuuf halkanii guyyaa sirbu sun sin baasu. Si duuba dhaabatanii sirban sun sin baasu. Osoo si yaadanii si afoo dhufanii sirban. Osoo si yaadanii as bayanii dubbatan jira. Si yaadne beekaa anaaf si walii oofuuf halkanii guyyaa wanni isaan dalagaa hin jirre kana jechan akka mucayyoon sun hin gargaaramneef. Kanaafuu irra deebii yaadiiti caaltuu na jalaa dhossite naggarsiise.
caaltuun asin jirtu maaliin jirtu akka jirtu beeku hay kabajamtoota hortee keenya saboontuu waamee nan baru gabbaatee waamin jetteeni haati saboontuu nama biraatii miti haati saboontuu jecha isin rallaalina kabajamtoota hortee keenya anaaree kana hunda dubbadde dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kan argee jennaan fiigichaan dhufeeti waraabe viidiyoo kanaan sagantaa kanallee waraabuuf sagantaan qabu kanaaf baay'ee tokko na aarse isiniin jedha isinitti illee dheeressuun barbaadu garuu mee harka lamaa sadii irra deebiiti yaadi kophaa kan kee yaadi kophaa kee mari'adhu xiinxalli yoo si fure yoo sirraa gale naa dubbisi ana dhallee borullee taanaan siin naga godhuu barbaada malee ati dubartiidha wanni dhiirri dubartiidhaan morkituuf hin jiru wanni an si loluuf hin jiru osoo waan si loluu fi gaafati mana kiyya kana dhufteeti asin na tuttumtu san si dhayaa jechaadha osoo nama kabajaa hin qabne taate si dhahuu miti haga ati na dhooftu guutuus jalaa dheessaa ture ilmi dhiiraa nama kabajaa qabuun nama jalaa dheessa malee ilmi dhiiraa nama jalaa dheessuun beektatu mana keetitti illee hanga takkas naan jettu si jalaa dheessa jechaadha ansitti fakkaate malee sharri ansitti yaadooyitu hin jiru kabaja guddaa si qaba kabaja guddaa naa qabda wannummaan jidduu tana balaa bakka kaan bu'e wayituu hin jiru akka an dharan qabne gaafa sabboontuun baddee bakka biraatiin galte san silaa hadharraa isin amanin jechuu qabda jechuudha. Gara tokko Oromoo caaltuu miitee jirti dhugaa dubbachuuf meeshaa asii irratti jaartiin biraa galtee jirti. Kuno jaartiin biraa isin argite ta halkanii guyyaallee kanuma uffattu kushiina kana uffattu yoom akka mul'attu rabbitu beeka. Gaafa isin mul'attu waliin argina. Isitu meeshaa caaltuu keessa sirbaaraa jechaadha. Silaa karaan dhiistu jechaadha osoo caaltuudhaa yaadde. Anamma caaltuullee deebisii maalimiiti caaltuu yeroo takka dubbisuu barbaada. Ergaa qabaa fi ammallee yookaan waan si gammachiisu itti muuf deema na jalaan dhossini yoo itti yaadde yoo viidiyoon kun si'iif jechaadha ergaa kan keetiif irra deebi ilaali. Yoo sirraa gale yoo sheexanni kee sirraa gale naa bilbili kunoo telefoonni kunooti naa bilbili hello abdii kootu naan jedhu rakkoon hin jiru dhufee sima biratti dura si dhossaa yoo deemi silleen dhossu sima bira taa'ee ergaa caaltuudhaa qabu dubbadheet achii deema. Kana kabajamtoota hortota keenya garuu dhiifama guddaa naa godhaa isinillee isin jira. Ergaan kun haadha sabboontuutii fi yoo sirraa gale ammallee irra deebi'ee siima. Yoo sirraa gale naa bilbil sin jedhee jira naa bilbil sin nyaadhu daangaa natti walitti hin qotannu daangaa kiyyatti hin qotattu daangaa kan keetitti hin qotadhu waan kiyya nyaattu waan kan kee nyaadhu namuuf danda'ee jiraata wanni wal lolluuf hin jirtu. Wanni wal lolluuf bar naguma nama wayii buusuuf wal lolaa jira atillee yoo xiinxallitee jira. Kanaafuu irra deebi ilaaliiti yoo sirraa gale naa bilbilii koottu abdiinaan jedhi ni dhufaa jechaadha. Laala haadha sabboontuu maal sin jechuu barbaada karaa irra hin jirtu obsirreessi uummata jala deemtu san anaa badaa kanatu si caala anatu si bira dhaabata ana gammachuunillee gattaanillee waa hundaanuu si bira dhaabata atillee kana ni beekta karaa irra hin jirtu karaa irratti deebi. Kanuma siin jedha. Kana caalaa wanni dubbadhu hin jiru. Kana alaa wanni dubbadhu hin jiru. Isin ammoo dhiifama narraa ta'a. Nagaan naa jiraadha isin jedha.